iskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Akkafuni akkam jirtu daawwattoota keenya kun Waliif Miidiyaa kan karaa toora YouTube keenya isin qaqqabudha. Hayyeen daawwattoota keenya guyyaa har'aa giddu gala aadaa Oromootti argamuudhaan eebba fiilmii Keeskoo jedhamu kan aartist Saamsoon Mokononniin daayirektii ta'e isin daawwachiisuuf asitti argamnee jirra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana tura. Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara virako Wameka tu darbe Walike sabane Borike nyabje jahar Adanutane Isko Anketi atiskako Tokumati mona Darara Buri
keenyaaf jecha akkasumas godhamtoonni hedduun kan keessatti hirmaatan bakka isaanii rifeensaa qabatu bakka nagaa dhuftanii bakka gammadan isinii jira reediyoodha. Hayyoo guddaa galatoomaa jecha hayyoota Oromoo galata isaanii haa kennu. Kan nuti jenne rabbi ati nuti jenna nuti waan kadhanna yaa rabbi ati nuu gootu rabbi nuu gootu tokkummaa uummata keenyaas nuu tursi tokkummaa artistoota keenyaas nuu tursi tokko nuu cimsi kan nuti jenne yaa rabbi ati nuu jenna. Oromoo gaafa gochuun bareedu Oromoo iddoo gaafa waan bareedu isa tura kaayoo keenya kan qabannee irratti faagalatu waggaa lama guutuutti kanaamee waan dandeenyu amma kan keenya jedhu ilaalcha biyyi keenya wanta gaarii ittiin ibsineerra waaqayyo wajjin gaarii gargaareedha wanta kun nu gaafa milkaa'u waan qofaa koomiti fiilmiin kunis gaatii saamsung koomiti daayirektiroonni pirooduusaroonni kan koomiti kan keessan kan uummata Oromoo hunduma keessan kan artistoota hundumaa kanaaf fiilmii koomiti fiilmii keenya maaliif kan dudduuba namoota hedduutu baay'ee dhamaa turani kanaaf egaa baay'ee sin jaalladha iddoo baadiyyaattis magaalattis hamlee kan jaalatan sinidha. Nuni waggaa kudhan keessa gameera fiilmii kana effeessaa kan fiilmii mana baabaa keessatti baafaa fiilmii fa'aa waadaa agarsiisaa ture. Aarsaa sana keessa darbee as fiilmii amma fuuldura keenya kana caalaan deemanii gati yaadu. Kaayyoon koo Itoophiyaa keessatti qofaatti akka Afrikaatti fiilmii afaan Oromoo seenaa darbee qabuuf achitti amma sadarkaa isaa eeguutti deemudha. Hawwiin kun immoo galmaan egaa inni guddaa sinis yoo jira dhaabbatanidha. Egaa hojiin kun akka inni bahu immoo dhaabbattoota hedduutu na ta'u ture. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Garanni koo guddaadha. Fiilmii keenya amma jalqabnaa baay'ee hasaasanitti baay'isu. Fiilmii kana gabaa jechuuf aarsaa guddaa kaffalata. Isin sun kaameeraa foorkii ragaa hoogaa bu'uun isaa editii gochuun mataa isaa ji'a tokko caalaa editii jala fudhata. Amma gaafa akkas eebbifamu salphaa fakkaata. Waan dandeenyu amaareera. Kunis iddoolee hundumaatti sheerii wal godhaate aadaa mootummaa keenyas fiilmii kana akkanatti yeroo gabaabaatti immoo hojii haaraa jalqabuu gochaa jira. Gara diraamaattis gaa fiilmiittis yaadaa jirra. Kun amma dubbii jedhutti afaan Oromoo dubbatti hin jennu. Kanaaf horii taatanii sagantaan kan akka Ameerikaa kan wajjin taatan hunda keessaniif dhiifama yoo ta'an maqaan gurgurees yoo inni raaffates baay'ee isin jaalladha. Baadiyyaas magaalaa taatanii kan wajjin humna dhamaatanii haamilaa taatanii uummata Oromoo akkasumas uummata hundumaa keenyaaf baay'ee isin jaalladha. Maatii koo horiyoota koo baay'ee isin jaalladha. Haala isinitti baay'isuun ulfaadha. Yeroo dhiyootti immoo hojii haaraas isin dhufna baay'ee isin jaalladha. Bagaimana anda? Beekamtii kiyyaan ala wanti tokko raawwannaan. Aadaa, duudhaa, seenaa, safuu Oromoo bashannansiisaa kan barsiisu. Qarshiin kuma dhibba shanii yeroo ammaa kana faayidaa maalii qabdi jetteeti? Hankeetii atiis kaakoo tokkummaatii munaa dararaa fi rakkoo. Omaan baranne. Hankeetii atiis kaakoo tokkummaatii munaa. Tanti Kongo fakkaata. What's the hell you are talking about? Dhugaa afaan Oromoo yoo irraa fachuu dhiisuun kee ajaa'iba guddaadha. Namni eenyummaa isaa hin beekne bishaan gabateerra. Hankeetii atiis kaakoo tokkummaatii munaa dararaa fi rakkoo. Waameeqatu darbe waliin keessa baane borii keenyaaf jecha. Daawwattoota keenya fiilmiin Keeskoo
daawwatamee jira. Miira daawwattootaa maal akka ta'e isaan gaafannee walitti deebina. Amma xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Tole galatoomii maqaan koo Milkeessaa Taakkaleen jedhama. Ogeessa beeksisaa fi ogeessa miidiyaati. Ganarraa kan nuti asitti walitti qabamnee fi fiilmii Keeskoo eebbisiisuu fi fiilmiin kunis egaan sadarkaa fiilmiin afaan Oromoo irra ga'ee sadarkaa tokko kan ol bute yommuu ta'u qulqullina suur-sagalee addaatiin qindaa'ee har'a giddugala aadaa Oromootti daawwannaadhaaf kan dhiyaatedha. Kan fiilmii Keeskoon janrii yookaan immoo gosti fiilmiin ittiin dhufes addadha. Qaamoleen hedduus deeggaraniiru keessumaa egaan isin jechuun natti ulfaata nuyi waan taaneef waldaan aksiyoona daldalaa waliif yookaan waliif tireediin yeroo hundumaa aartii Oromoo deeggaruuf duubatti kan hin jenne yeroo hundumaan isiniif jira jechuudhaan haal dureedhaan kan argamudha. Kunis egaan qabeenya uummataatiin kan ijaarame akkasumas qabeenya uummataa ta'uu isaa kan mirkaneessedha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee dhageenyeerra shaayiin waliif bunni waliif akkasumas immoo oomishoota garaagaraa qabatee kan dhufaa jirudha waliif tireediin. Dhugumaan aartii Oromoo deeggaruu keessattis immoo galatni guddaan kan isaaniif malu yommuu ta'u fiilmii Keeskoo guyyaa irraa eebbaaf dhiyaate kanas sponsor yeroo godhanii gammachuu guddaatiin ta'uu isaa beeka gochuun keessanii kunis immoo aartii Oromoo keessatti galata guddaa isiniif kennisiisa jedheen yaada. Fiilmiin Keeskoo egaan kutaa magaalaa Oromiyaa hundumaa keessatti daawwannaadhaaf asitti eebbifamee kan dhaabbatu miti itti fufiinsaan immoo daawwannaadhaaf kutaalee magaalota Oromiyaa hundumaa keessa waliin ga'a. Kana jechuunis egaa waliif tireediinis sponsor gochuu isaatti gammadoo ta'uu isaa kan ibsudha. Dhugaa ta'uudhaaf qabeenya uummataa ta'uu keessan mirkaneessitaniittu isinis hedduu galatoomaa. Ayyee ulfaadhu fiilmiin kun fiilmiiwwan kanaan dura ilaalaa turtarraati wanti adda isa godhu qofaatti wantati ilaalte maal fa'i? Gosti fiilmii kana yookaan janriin isaa koomedii kan jennudha yookiin immoo nama bohaarsaa kan nama barsiisudha. Yeroo baay'ee afaan Oromoodhaan kan nuti barre fiilmiiwwan gaggabaaboo yookaan diraamaa gaggabaaboodha koomediidhaan gosa koomediitiin kan nuti beeknu. Kun immoo dheerina sadarkaa fiilmiidhaan koomedii guutuu ta'ee dhufuunsaa kun jalqabbii guddaadha jedhee namana. Maaliif fiilmiin baay'een hojjetamaniiru gara fuulduraattis immoo hojjetamu jedheen yaada. Kun ida'ama tokko yookaan immoo aartii Oromoo keessatti gumaacha tokko gumaachaniiru. Kanaafis immoo galanni guddaan isaanii mala wanta adda isa godhu koomedii ta'uu isaati guutummaa guututti artistoota buleeyyii fi artistoota haaraa yookaan dhaloota haaraa aartii Oromoodhaaf kan gumaachedha. Hunda caalaatti kan natti tole maaliif buleeyyii keessaas qaba haaraa keessaas gara fuulduraatti immoo ol adeemtota xixiqqoos kan of keessatti qabate waan ta'eef gama kanaatiin galata guddaan isaaniif maladheen yaada. Mee namoota haaraa fiilmii haaraa barreessaa jiranis ta'ee gara fiilmii afaan Oromootti hirmaachuudhaaf warri fedhii qabaniif erga akkamii dhaamta? Akka baay'ina keenyaatti akka seenaa keenyaatti fiilmiin yookaan immoo aartiin keenya deemeera jedhee namanu maaliif gana tarkaanfachaa irra dhugaadha waan galateeffamuu qabudha. Artistoonni keenya barreessitoonni daayirektoroonni keenya galatatu isaaniif mala garuu kana caalaas immoo hojjechuu qabu. Yeroo dhugaa dubbachuuf daqiiqaa 80 yookaan daqiiqaa 90 waan daawwanneef daqiiqaa 90 keessatti hojjetama jechuun miti. Yeroo baay'ee qarshii baay'ee humna baay'eedha kan nama fudhatu fiilmiin. Kanaafuu artistootni barreessitootni akkasumas warri aartii kana keessatti hirmaachaa jiranii haamileen isaan bu'uun qabu jabaachuu qabu. Abbootiin qabeenyaas akkasumas immoo dhaabbattootni Oromoos aartii kana deeggaruun dirqama isaaniiti jedheen yaada. Haa jabaatan jabaadhaan ittiin jedha. Ayyee baay'ee galatoomi. Ulfaadhotis galatoomi. Eshi maqaan koo Yoodaatiin jedhama. Fiilmiin Keeskoo fiilmii baay'ee bareedaadha. Koomedii keessaa qaba. Aartii Oromoo guddisuutti keessatti immoo gahee olaanaa taphata jedhee yaada. Fiilmii sadarkaa isaa eeggatee kaameraan akkasuma foorkeedhaa kwaalitiidhaa sagalee isaas waan bareedaadha. Akka kanaattiin yoo hojjetamutti itti fufee akkasitti deeggaramaas yoo itti fufee aartiin kun guddatee iddoo guddaa gahuu danda'a jedhee yaada. Aartii kana guddisuu keessatti immoo taatotaa fi daayirektoroota piroodiisaroota duwwaa osoo hin ta'in qaamni alaas ta'ee keessaa akkasuma innumti daawwatu iyyuu dhumee haaluma garaagaraan deeggaruu qaba guddisuus qaba jedhee yaada. Kanaa wajjin wal qabatee fiilmiin yeroo hojjetamu taatota duwwaadhaan miti ogeessota baay'ee barbaada. Ogeessota barbaadu kana keessatti immoo akkasuma ogeessota garaagaraa argachaa deemuunis fiilmii masanaa wajjin wal qabatee gahee guddaa qabata jedhee yaada. Fiilmiin kun haala ajaa'ibaan hojjetame. Fiilmii Oromoo afaan Oromoo keessaas adda ta'e kan hojjetamedha fiilmichi.
akkaataan itti hojjetame akkaataa waraabbiisaa artistoota haaraan keessa jiru artistiin bileekii keessa jiru kana kan walitti qabate akka fiilmii afaan oromootti fiilmii adda ta'edha. Kan adda taasisu akkaataa waraabbiisaa iddoo itti waraabame qulqullinni isaa yeroo baay'ee fiilmiin afaan oromoo finfinnee keessatti badaan baramne waraabamuunsaa finfinnee keessatti waraabame guutummaan fiilmichaa finfinnee keessatti waraabame iddoo isaan lookeeshinii isaan filatan baay'ee bareedaadha. Akkaataa hojiin isaanii saawundiin isaa waan hundumaan fiilmii akka afaan oromootti atiin fiilmii eelaatti taane fiilmii kana baay'ee jaalladheera. Galatoomaa duraan dursee maqaan koo Sisaay Mootummaan jedhama. Har'a fiilmii Keeskoo keessatti hirmaadhee fiilmiin Keeskoos immoo guyyaa har'aa eebbaaf ga'eera. Guyyaa kaleessaa hoteela Birrusa Godoo hoteela Iliyaanaatti eebbisiifnee turre har'a immoo giddu gala aadaa Oromootti bifa ho'aa ta'een eebbisiisaa jirra. Egaa ka asumaan wal qabsiisee wantan kaasuu barbaadu Keeskoon fiilmii afaan Oromoo sadarkaa isaa eeggatee fiilmii baay'ee bareedaa ta'edha. Fiilmii kana kan barreesse Murteessaa Biraanuuti daayirektii gochuudhaan inni fi pirooduusarri fiilmii kana Saamsoon Mokonnin asumaan wal qabsiisee kaayegaa Saamsoon Mokonnin fiilmoota afaan Oromoo akkasumas diraamaa afaan Oromoo irra darbee immoo afaan Amaariffaatiin irree hojjetee jira. Duraan qabu sanaan wal qabsiisee fiilmii baay'ee bareedaa ta'e. Fiilmiin kun magaalaa Finfinnee keessatti magaalaa Finfinneen alas iddoo garaagaraatti deemamee kan waraabu fiilmii sadarkaa isaa eeggate fiilmii baay'ee bareedaadha. Kanaaf asumaan aartii Oromoo guddisuu wal cinaa dhaabbachuu wanta hundi keenya iyyuu waan Oromoo fakkaatu hanga hojjennutti wal faana dhaabbannee keessattuu mooyyuu warroonni industirii fiilmii afaan Oromoo kanarra jirru marti keenya iyyuu wal gargaarree tokko ta'anii warreen waliin aartii keenya dagaagsuu cimsuu aadaa keenya duudhaa keenya eenyummaa keenya cimsuu qabnan jedha. Baga gammadde. Baga waliin gammanne antu. Maaltu sitti dhaga'a? Dhugaa baay'ee gammadeera. Ciduma kanatti fakkaachaa jira. Namatu dabaran jiru malee shamarree sana. Dhugaa baay'ee na boonsitanii tullumti keessan diikoorii akkas bareedus sinis wal faana taane aartii kana Saamsoon gatii piroodiisara ta'eef kan Saamsoon matti kan uummata Oromooti kan keessanidha. Sinis immoo jalqabaa kaastanii waan hedduudhaan na cina turtanii kanaaf warra sinis korees warra uummata Oromoo hundumaan baay'ee gammadeera dhugaa waan tokkotu irraa salphate hojii haaraaf immoo akkan kakka'u haamliin na ta'eera. Baay'ee gammadeen jira dhugaa. Mee maaliif Keeskoo jetta? Keeskoo gaa maqaan isaa natti tola. Kan keessa kan koodha. Waan akkasiin barbaachisaa jiru kanatti jechuudha. Waan tokko nu godhu maqaa isaa gaafa nuti natti tola. Kan keessa kan koo gaafa ta'u isa amma yeroo amma wanta bariin sana waa'ee gandummaadha wal qoodnu kana dhiisnee aanduunis saakan saamiidha saamiinis kan aanduudha seedu wal faana tokkummaa keenya kan fidudha. Mata duree isaas kaasneetti yaadneetu. Ji'a torba afaan jalaa fudhatee baay'ee mata duree baasuuf cinqamaa ture jechuudha. Seenaa isaa wajjinis immoo deema akkuma aadaa Oromootis immoo Oromoon hammachuudhaan beekama gati ta'eef Oromoon kan qofaa isaa miti. Mana isaas nama hundumaatti jiraata gati ta'eef kan keessa kan koo gaafa akka sirna gadaattis aadaa Oromoo ibsaa irraa jechuudha. Mee fiilmiin kee maal irratti kan xiyyeeffatedha? Akka namni galee daawwanneef gochaa jirta. Hunda isaan dubbadhu garuu inni guddaan waan amma dhabaa jiru keessatti waan waliin jiraachuu waa'ee tokkummaas ni ibsa. Kana qofaas miti kabaja dubartii ispeeshaalii aadaa Oromoo keessatti Oromoon ijoollee shamarraniif yookiin nama dubartootaaf kabaja guddaa qaba. Isas achirratti ilaallaa waa'ee tokkummaas hin faarsinaa. Kana qofaas miti immoo of ta'u inni guddaan of ta'uudha. Kan baay'ee yeroo baay'ee kan dhabaa jiru of ta'an jiru. Of ta'an jiru gati ta'ee fi of ta'uun wanta gaarii gati ta'ee fi ofaa taanu kan ibsudha. Yoo baay'ee hunda isaa dubbadde namni galee hin daawwatu gati ta'ee fi haayilaayitii masaan dubbadha. Mee daawwattoota tokko tokko warreen daawwatanii ba'an gaafadheen ture baay'ee isaaniitti tole yaada garaagaraa naa kennanii turanii mee fiilmii kanaan dura afaan Oromoodhaan hojjetamaa ture irraati garaagarummaan yookaan immoo piroogreesiiviin guddinni inni agarsiise maal fa'aatti keessatti hojjetan? Amma yoonatti fiilmoota afaan Oromoo hojjetaniif kabaja guddaan qaba. Isaanis hojjechuu isaaniidhaan kunuunis kan itti dabalamne hunda isaaniif kabaja guddaan qaba. Kun egaa xinnoo kan adda godhu kan keenya dhaadheessuuf ta'in tokkoffaa foorkeedhaan gallee foorkii kaameeraan kwaaliti isaa kan eegeen waraabaa irraa moor pirojektarii adda addaa nu gaafa ilaaltu qulqullinni isaa kan caalaa gati ta'ee fi isa qofaas miti immoo janarii kanas immoo murteessinee galle.
Maaliif Oromoon gaafa kolfu irraan bareedu kan jiru yeroo hundumaa kaayyoon koo Oromoon iddoo hundumaatti irraa bareeda gatii ta'ee fi kolfisiisaas uummata keenya barsiisuu dandeenya. Baadiyyaas deemne taanaan tippikaalii baadiyyaa deemnee waraabna. Magaalaa keessattis Finfinneen kan keenya yoo inni yeroo hundumaa lookeeshiniin keenyas sabbataaf burraayii ta'uu hin qabu. Handhuura Finfinnee boolee keessattis waraabuu qabna. Wanti qulqullina isaa eegee sarara isaa eeggate uummata keenyaaf agarsiisuu qabna jenneetu kan itti dhamaane. Wantoota muraasan kana kanatti adda godhaa isa kaan immoo ji'a sadiif ijoollee haaraa asitti leenjisaa turre. Parsantii 80 ijoollee haaraa fayyadamne kunis adda ta'uu danda'a. Warra muuxannoo qabanis waliin faallee jira. Yoo ilaalte jenereeshinii afurtu jira. Jenereeshiniin Tasammaa Galataa jira, kan Abaaboo jira, Shettaan Seemuu kan koo jira, Anattaan Seemuu kan Seenit jira. Dhaloota kanas afuran isaanii asirratti agarsiisaa jirra. Gaa kan keenya adda jechuun ta'in waan tokko immoo daballee dhufneerra uummanni nu gaafa ilaalu itti gammadee parsantii 100 amantaan qaba. Mee nuti warri Finfinnee jiru ilaalleerra naannolee Oromiyaa garaagaraa fi biyya alaa warra jiraniif carraa isin ilaalchisuudhaaf jettan maal fakkaata? Har'aaf kaleessa birbirsa goloof har'a eebbisiisneerra kun mana keenya dheessoo nu hundeenyu. Kanas kan maallaqa nurraa fi miti kan hoteelatti eebbisiisnu mana fi aadaa Oromoo qofaatti kan agarsiisuu barbaadu. Warra kaanittis barsiisuu qabna gatii ta'ee fi ibsarree kan laanne yeroo jalqabaaf beekaadha. Kanas kan goone beekaaf. Maaliif aadaa waa'ee seenaa Oromoo yoo sitti himeesiif faayidaa hin qabu. Nama biraatti garuu itti himuu qabna gatii ta'ee fiidha. Inteenyu amma torbee lama booddee tuurii jalqabna magaalota Oromiyaa hundumarra naannofna. Takka yoo bokkaan rokkiseef malee achi booddee immoo maaltu nu daangessa yoo haalli mijates biyya Afrikaas biyya Awurooppaas Ameerikaas deemnee maaf na agarsiistu fiilmii keenya. Namni yoo tiyaatira sa'aatii tokko naanna'aa jiru gatii fi carraan yoo nu baname mootummaanis aadaaf turizimiinis dhugaas hin jedhaan koomiin qaba sin soobu waan irraa eegamu jechuu qabu. Even kabajaan irra gaafa isaan waamnu dhufanii asitti argamu qabu. Isa kaan ispoonsara dhiisii kabajaan inni kun kan ilaalu aadaaf turizimii. Yoo xiqqaatirni dhufanii kabajaan nu jajjabeessuu qabu. Malee fiilmoonni afaan Oromoo yoo hojjetaman hin guddanne jiruutu hin ta'in gahee hunduma keenyaa yoo baane akka Afrikaattis akka Awurooppaattis agarsiisuu dandeenya. Kaayyoon keenyas kan mee fiilmii hojjechuun daqiiqaa 80-90 ta'uu malee yeroo dheeraa dadhabbii guddaa kan inni gaafatu mee namoota gara fuulduraatti fiilmii hojjechuudhaaf kaayyoo qabanii fi ogummaa isaa gara sanaan damee sanarra hojjechuu warra barbaadanii ergaa akkamii dhaamtaaf? Ergaan qabu inni guddaan obsa barbaada aartiin kun ispeeshaalii aartiin Oromoo obsa barbaada tokkoffaa immoo amaleessa barbaada. Waan tokkotti deeqaa lamatti baramtee of jechuus hin qabdu. Uummata kee nu kabaje sanaaf nu nama addaa ta'aniiti. Uummanni nu kabajetu kana har'aas geenye. Wanta xinnoo tokko fuudhu dhiisudha. Ijoolleen haaraa barnoota isaanii wajjin barachaas yoo aartii kana wal faana deemsisanii iddoo guddaa ga'uu danda'u. Garuu obsa barbaada yaalii abdii kutachiisu kana hundumaa deemanii iddoo guddaa ga'uu danda'u. Nunis kaleessa paartii lama fa'aa hojjechaa turre gara piroofeesaraatti dhufneera. Bor immoo miidiyaa mataa keenya dhaabuu dandeenya gati ta'ee fi inni guddaan abdii kutuu dhiisuu saba kee kabajuu uummata kee baay'ee jaallachuu gadi gootee waaqaaf uummata kee olkaasuu yoo of gadi jettee uummannis wal si kaasa gati ta'ee fi disiipiliiniin barbaadaadha. Kan hundumaa yoo guutan iddoo guddaa abdii guddaan qaba. Dhumarratti nama addatti galateeffachuu barbaaddu yoo qabaatte? Egaa dhumarratti hunda caalaa guyyaa har'aa fi kan sababa nu ta'e waaqa keenyaaf galanni guddaa ta'u sababa sararaan as keenya gati ta'ee fi isaantu sababa sararaan as keenya. Kana booddee egaa ani as fiilmii kana hojjechuu kootti namoota hedduutu na dudduuba turan. Kiruu mataa isaanii hunda isaanii dhaabbattoota argitan hunduma isaanii na wajjin turanii baankota deemee sinaqaanis waan danda'anis waliifis deemee waliifis manuma keenyadhaa kan sirribu torbee tokko nan turse waan danda'aniin na cina turaniiru. Kanaaf dhaabbata waliif shaayeef buna isaaniin obbo Ayyaanaaf akkasumas obbo Guddataa baay'ee galateeffachuu barbaadaatis Anduu gaafa deddeebi'u baay'ee rikoomandii gochaa turte korees taatee baay'ee na deeggaraa turte dhaabbattoota asirra jiran hunduma isaanii waameen fixu garuu dhugaa dubbachuuf waggaa jaana har'as ispoonsara ta'ee jira kireeditii godheen kaayyoon koo waggaa jaana har'as Saamusooniin nama gargaares asirratti baasee argatee fi hunda isaaniif aadaa bareedaadha akkasiin baramuu warra asirratti hirmaatanis hunda isaaniis baay'ee galateeffachuun barbaada. Atis guddaa galatoom. Guddaa galatoom. Galatoom. Anche ti atisco